Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu torbanii simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jira. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu waliin Allaliseessaay. Oduu dursuun hangafoota isaanii. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa wabii jireenyaa kan ta'e midhaan dheedhii galchaa jiraachuu hime. Uwwisni inshuraansii xixiqqaa balaa waldaalee hojii gamtaa ni hir'isa jedhan. Qabeenya uumamaa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa jiru bu'aa dinagdeef akka oolu hojiin jalqabamee cimee itti fufuu qaba jedhan. Naannoo Oromiyaatti piroojektota yeroon xumuruun faayidaa hawaasatiif oolchuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Amma oduu bal'inaan. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa wabii jireenyaa kan ta'e midhaan dheedhii galchaa jiraachuu hime. Gabaasa dabalataa lammii mangistuu akka xaanutti dhiyeessa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa wabii jireenyaa kan ta'e dhiyeessii midhaan dheedhii gara kuusaa midhaanii biiroo muummeetti argamutti galchaa jiraachuu to'ataan mana kuusaa midhaanii dargaggoo Taarikuu Adaanaa himan. Maqaan koo Taarikuu Adaanaa jedhama. Itti gaafatama mana kuusaa midhaanii dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa. Midhaan gosa baay'ee jira. Toora kanarra kan jiru qamadiin jira, xaafiin jira, boqqolloon jira, barbareen gosa lama jira. Akkaataa biyyaatiin sadarkaa tokkoffaarra kan jiru barbaree alaabaan jira. Sadarkaa lammaffaatiin kan as jiru barbareen Hararrirraa dhufee jira. Asitti bunni kan argamu buna Jimmaa jira, Bulee Horaa jira, Wallagga jira. To'ataan mana kuusaa midhaanii dargaggoo Taarikuu Adaanaa akka jedhanitti midhaan dheedhiin galee fi galaa jiru kan gabaa biyyattii tasgabbeessu keessatti shoora olaanaa qabaachuu fi miseensotaafis gatii madaalawaa ta'een rabsaa jiraachuu dubbatan. Itti dabaluun to'ataan mana kuusaa midhaanii kun maamilootaaf akka ajaja isaaniitti namoota asumatti bitanii daaksifachuu barbaadanis haalaan keessummaa jiraachuu ibsan. Namni kamiyyuu ufee immoo asitti fayyadamuu danda'a. Maamila keenya bifa gaariitiin midhaan xaafii bifa adda addaa jiruun isaan maxaratanii akkaataa barbaadin maamilli keenya asitti mazzanamaa fi erga mazzanamee booda asitti gingilfamee asitti daakkamee fi fudhatanii deemuu jechuudha. Gama biraatiin dhiyeessiin mana kuusaa midhaanii kana keessaa miseensonni argachuu danda'an kanneen akka xaafii, boqqolloo, talbaa, saliixa, buna, dammaa fi barbaree gosa garaagaraa ta'uu dubbatan. Dabalataan faayidaa miseensotaa waliin wal qabatee miseensi waldichaa kamuu oomisha mataa isaanii gara waldichaan gabaaf dhiyeessuu akka danda'anis eeruun maamillis ta'ee miseensi kamuu gamtaan ta'ee kumtaala 5 olii yoo bite tajaajilli geejjibaa akka taasifamuus himan. Tajaajilli geejjibaa yoo xiqqaate nama 5 ol ta'uu qabu. Fakkeenyaaf amma nama tokko ta'e wantoon tokko makiin konkolaataan tokko kuntaala tokko fageenya deemuu hin danda'u gatii boba'aa waan ol ka'eef kana keessa galchuudhaan naannoo miseensi naannoo tokkorra jiran akkaataa baay'ina isaaniitiin nama 5 ol ta'an kuntaala 5 ta'e waldaan angeechuu fi jechuudha akkasitti tajaajila kennaaf. Dhuma irratti miseensa kamiifuu carraan walqixaa kan kennamuu fi midhaan dheedhii hanga kiiloogiraama 50tti liqiin garaagarummaa ji'a 3tiin deebisuu fudhachuu akka danda'us dubbatan. Miseensaaf bifa kireeditiitiin ji'a 3 kaffalanii ofirraa fixan sheerii isaanii qabsiisanii miseensi tokko as dhufee asuma akka fudhatee deemu ji'a 3 kanneen kaffalee onnoo jedhu jechuudhaan asitti fayyadamanii jechuudha miseensi. Namni kamiyyuu ufee immoo asitti fayyadamuu danda'a. Maamila keenya bifa gaariitiin midhaan xaafii bifa adda addaa jiruun akkaataa isaan laallataniin kennamaafii jechuudha. Uwwisni inshuraansii xixiqqaa balaa waldaalee hojii gamtaa ni hir'isa jedhan. Gabaasa dabalataa akka xaanutti dhiyaata. Uwwisni inshuraansii xixiqqaa balaa waldaalee hojii gamtaa ni hir'isa jedhan hojii gaggeessan olaanaa misooma faayinaansii koomishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa. Inshuraansii galii gadaanaa balaa miseensota hawaasa galii xiqqaa qaban mudachuu malu qusachuuf kaffaltii madaalawaa kaffaluun kasaaraa ittisuuf yookiin qusachuuf hojimaata taa'edha jedhan. Wabiin kun miseensota hawaasa galii xiqqaa qaban keessumaa kanneen keessaa ala ta'an inshuraansii idilee miseensummaa inshuraansii waldaalee hojii gamtaa fi miseensota isaatiif faayidaa addaa qabaachuu ogeessi inshuraansii obbo Naqaasisiyyuum himaniiru. Ogeessi kun itti dabaluun miseensonni fayyadamtoota wabii liqii waan ta'aniif balaa irraa bilisa ta'uu ibsaniiru. Kana malees hojiirra oolman wabiiwwan inshuraansii xixiqqaa liqeessan hanga maallaqa fudhatame osoo hin deebisin balaa du'aaf yoo saaxilame liqiin guutumaan guututti akka haguugamu taasisa. Waldichi akka liqii mataa isaatti hin deemneef sadarkaa biyyatti waldaaleen hojii gamtaa qusannaa fi liqii tajaajila inshuraansii xixiqqaa liqii irratti hundaa'ee hojiirra oolchaa kan turan yoo ta'u milkaa'ina hedduu kan argamsiise yoo ta'u dhumarratti Itoophiyaan biyya uummattoota miiliyoona 100 ol qabdu inshuraansii jireenyaa xixiqqaa liqii irratti hundaa'ee fi lakkoofsa fayyadamtoota damichaa 10% gadi ta'uu qorannoon ni mul'isa jedhan. Qabeenya uumamaa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa jiru bu'aa dinagdeef akka oolu hojiin jalqabame cimee itti fufuu qaba jedhan. Gabaasa dabalataa lammii mangistuu akka xaanutti dhiyeessa.
Qabeenya uumamaa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa jiru bu'aa diinagdeef akka oolu hojiin jalqabame cimee itti fufuu akka qabu ministeerri fi karooraa dokkootti taasisan irratti Dr. Fitsum Asaffaa akka himanitti naannoon uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa qabeenya uumamaan kan badhaadhe ta'uu hubachuu himaniiru. Qabeenya uumamaa kana fayyadamummaa diinagdeef fooyya'aa ta'eef oolchuuf hojiiwwan mootummaa federaalaa fi naannootiin eegalaman cimee itti fufuu qabas jedhaniiru. Lafa qonnaaf mijataa qabeenya bishaanii fi bosonaa dabalatee qabeenya uumamaa naannichaa sirnaan itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Haalli qonnaan bultoonni naannichaa uumama waliin wal simsiisuun misooma hojjechaa jiran caalaatti cimee itti fufuu qabas jedhaniiru. Qonnaan bulaan kun qabeenya uumamaa karaa bu'aa qabeessa ta'een akka itti fayyadamuuf diinagdee isaa caalaatti akka fooyyeffatuuf bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan naannawaan isaanii irratti babal'achuu qabas jedhaniiru. Keessattuu qonnaan bulaan oomisha isaa gabaatti dhiyeeffachuuf rakkoowwan bu'uura misoomaa akka daandii qaban akka furamu qindoominaan hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Pirojektoota daandii bulchiinsa daandii federaalaan ijaaramaa jiran yeroo kaa'ameef keessatti akka xumuraman haaraanis akka eegalamu xiyyeeffannoon hojjechuu barbaachisas jedhaniiru. Naannoo Oromiyaatti pirojektoota yeroon xumuruun faayidaa hawaasaatiif oolchuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Gabaasa dabalataa akka taanutti dhiyaata. Naannoo Oromiyaatti pirojektoota yeroon xumuruun faayidaa hawaasaatiif oolchuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Haalee misoomaa guddina diinagdee saffisiisuu fi si'eessuu keessatti shoora olaanaa taphata jedhan. Misoomni daandii ammoo sochii hawaasaa salphisuu fi walitti dhufeenya uummataa cimsuun jiruu fi jireenya dhala namaa fooyyessuu keessatti iddoo olaanaa qaba jedhan. Misoomni daandii babal'isuu hawaasni oomishoota isaa gara gabaatti akka geeffatu, meeshaalee bu'uuraa lafa dhiyootti akka argatu, yeroo dhukkubsate mana yaalaa dafee akka qaqqabuu fi kan kana fakkaatan irratti haala mijataa uuma jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama tokkoon uwwisa daandii dabaluuf gama biraan ammoo daandiiwwan hojjetaman qulqullinaa fi ariitiin hojjetamuun tajaajila hawaasaaf hojjetaa jira jedhan. Biiroon daandiiwwanii fi loojistikii naannichaas kanuma bu'uura godhachuun uwwisa daandii naannichaa guddisuun rakkoo gama daandiin jiru furuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuu irratti argama. Biirichis raawwii daandii fi riqaalee naannichaa keessatti hojjetamaa jiran bakka hojjettoonni fi ogeessonni biirichaa, gorsitoonni fi kontiraaktaroonni argamanitti raawwii hojii hanga ammaatti jiru qorate. Itti aanaa biiroo daandii fi loojistikii Oromiyaa fi gaggeessan damee misooma daandii Injiinar Mohammad Nuur kaayyoon qorannoo kanaa rakkoo jiru adda baasuun furmaata kaa'uu akkasumas kontiraaktaroota waliin wal hubannoo uumuun pirojektoota yeroo qabame keessatti xumuruun faayidaa hawaasaaf akka oolu taasisuudha jedhan. Sadarkaa naannoottis pirojektoota buleeyyii daandii 19 fi riqichaa 30 sadarkaa godinaatti riqicha 108 fi sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaa ammoo pirojektoonni 496 jiraachuu Injiinar Mohammad himaniiru. Rakkoo nageenyaa diizaayinii gabaan wal qabatee qaala'insi meeshaalee ijaarsa rakkoowwan dhiyeessii meeshaalee gama kontiraaktarootaatiin ammoo hanqinni humnaa fi maashinii hojii yeroon dhiyeessuu dhabuun jiraachuu himanii rakkoo kana furuufis gama mootummaan xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Daandiin pirojektii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojjetama waan ta'eef hawaasni gama hundaan kontiraaktaroota hojiitti bobba'an tumsuu akka qaban yaadachiisaniiru. Kontiraaktaroonni fi gorsitoonni rakkoo qaala'insa meeshaalee ijaarsaa isaan mudate yeroon qabame keessatti pirojektoota xumuruuf danqaa ta'uu ibsanii pirojektoonni qabamanii jiran yeroo hafe keessatti xumuruuf kutannoon kan hojjetamu ta'uu himaniiru. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduun torbanii isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.